Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga Jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo fagoof dhiyoodhaa raadiyoo marsaa intarneetiif saatalaayitiin Naayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan martinuu nagoomin keenya bakkawwan jirtanitti sinaa dhaqqabu akka mooltan roobii eebla torba bara 2021 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo bitootessa 29 bara 2013 keessummeessaan keessanirraan namoo daandiiti. Dhimma hidha laga Abbayyaa irratti mariin ministeerota dhimma alaa fi ministeerota dhimma bishaanii kan Itoophiyaa kan Masriif kan Sudaan Kinshaasaa keessatti geggeessame milkaa'ina fe. Ministeerri dhimma bishaanii jallisiif enerjii Itoophiyaa gaaffiilee haaraa gama Masriif Sudaaniin kaantu maricha fuuldura tarkaanfachiisuu hanqisee jedha. Bulchiisa naannoo Amaaraa godinaa Shawaa Kaabaaf godinaa bulchiisa hawaasa Oromootti walitti bu'iinsa dheengadda uumameen yoo xiqqaate namoonni 2 du'uuf 5 madaa'utu dubbatama. Lammiileen Itoophiyaa Tanzaaniyaa keessa jiraatan weerarri koronaa biyyattii keessa jiru xiyyeeffannoo dhabuunsaa kan isaan yaaddesse ta'uu dubbatu. Kanneeniif kabiroodhaaf haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Piroodyuseriin Tamsaasarraa Nugusu Taamiree, Tamsaasa intarneetii fi miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeetii oduuf gara jaallanneettan sin dabarsa. Attamooltan oduun roobii har'aaf qabnu kunoo. Maanguddummaa dura taa'aa gamtaa Afrikaa ammaa fi pireezidaantii Riippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo Feeliks Aantuwaan Shiisekeedi hidha laga Abbayyaa kan ilaaleen mariin Kinshaasaa keessatti jalqabame milkaa'ina tokko malee addaan bahee jira. Waa'ee kanaa ka gaafataman dubbii himaan barreessaa duree tokkummaa mootummootaa Steefan Duyaariich akka jedhanitti addaddummaa qaban irratti wal danda'uu fi wal ta'uun akka barbaachisu hin hubanne jedhan. Waliigaltee qabatamaa irra ga'uuf gamni hundi yaalii isaanii jabeessanii akka itti fufan jaarmayaan isaanii waamicha akka godhu Duyaariich ibsanii yaalii dura ta'an gamtaa Afrikaa ammaa pireezidaant Shiisekeedi godhaniif dinqisiifannaa qaban ibsanii jiru. Yaalii gamni hundaa godhaniif tokkummaan mootummootaa qophii ta'uu irra deebi'uun kan mirkaneessan yoo ta'u ati kana dhiisi ani immoo isa kanan dhiisaa deemsi jedhu barbaachisaa ta'uu hubachiisaniiru. Yaada gama Itoophiyaa irraa kenname oduu boodatti deebina. Miseensonni hawaasa Amaaraa dhibbootaan lakkaa'aman kanneen Yuunaayitid Isteets keessa jiraatan kibxata kaleessaa ministirii dantaalaa Yuunaayitid Isteets fuulleetti hiriiranii turan. Qindeessitoonni hiriirichaa akka jedhanitti miidhaalee gosa Amaaraa kutaalee Itoophiyaa adda addaa keessa jiran irratti waan dhaqqabaa jiruuf sagalee ta'uuf baanee jedhan. Mootummaan Itoophiyaaf gareeleen mirga dhala namaa kan addunyaa haleellaa gosa Amaaraa irratti qiyyaafatee fi irra deddeebiin gaggeeffamu ija tuffiin ilaaluu jechuun himatan. Amnesty International rakkoo jiru irratti haala quubsaan hin gabaafne jechuun kan hiriirtonni himatan dhaabbatichi himati kun sirrii miti jechuudhaan VOA'f ibsuusaa Habtaamu Siyyuun gabaaseera. Bulchiinsi naannoo Afaariif kan Somaalee naannoo daangaa isaanii lachuu irratti siviilota ajjeefaman kan ilaaleen mootummoonni gamlameenii walii isaanii himataa jiran. Mootummaan bulchiisa naannoo Somaalee kaleessa ibsa baaseen humnootiin addaa kan bulchiisa naannoo Afaartu daangaa ce'uun siviilota 25 nu jalaa ajjeese jechuun himate. Bulchiisi naannoo Afaar gamasaan VOA'f akka ibsetti siviilonni 30 caalan humnootii addaa bulchiisa naannoo Somaaleen ajjeefamaniiru. Kunis walitti bu'iinsa daangaa walii isaanii gidduutti uumameen ta'uun ibsameera. Sochii filannoo waliin wal qabatee komee fi waliigaltee dhabiinsa uumamu hatattamaan furuuf dursee qophii gochaa kan jiru ta'uu manni murtii waliigalaa kan bulchiisa naannoo Amaaraa beeksisee jira. Falmii fi komee filannoo duraa guyyaa filannoon gaggeeffamuu fi guyyaa filannoo boodaa ka'uuf jiran kan ilaaleen labsii bahe irratti hirkachuun loogii tokko malee furuuf bulchiinsa naannoo Amaaraa keessatti manneen murtii sadarkaa adda addaan jiran qophii ta'uu pireezidaantiin mana murtii waliigalaa kan bulchiisa naannoo Amaaraa Abiy Kaasaawun VOA'f ibsanii jiru. Filannoo irratti falmii fi komiin dhiyaatu komee isa yeroo kaanii kan ramaddii irra haala adda ta'een kan keessummeessamuuf jiru ta'uu dubbataniiru.
Kanaafis abbootiin murtii jiran 209 keessaa kanneen walitti dhufan magaalota Dasee, Dabra Birhaan, Baahirdaariif Gondar keessatti torban tokkoof leenjii argachuun isaanii ibsameera. Bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti paartileen mormituu dorgoman namoota sagalee kennan hojiin galmeessuu gaggeeffamaan jiru jedhu. Akka guyyaa filannoo boordiin filannoo qopheessetti kanneen sagalee kennan baatii bitootessa 25 hanga eebila 23 ji'a tokkoof galmaa'uu qabu turan. Paartileen mormituu garuu hin jalqabamne jechuun dubbachuu isaanii Asteer Misgaanaw Baahirdaar irraa gabaasteetti. Sudaan kutaa Daarfur dhiyaa keessatti walitti bu'iinsa hawaasa gidduutti uumameen lakkoofsi namoota ajjeefamanii 87 ga'uu fi kanneen madaan 191 ta'uu tokkummaan mootummootaa beeksisee jira. Kuma hedduun magaalaa Geneena bakka walwaraansi guyyootii hedduu fi milishoota Arabaa fi gosa Musliit gidduutti gaggeeffame dheessuun baqataniiru. Kanneen 3,300 ta'an immoo ollaa naannoo sanaa 4 keessa dheessanii jiraachuu Ochaan beeksiseera. Namoonni hangi tokko immoo dheessanii biyya ollaa kataate Chaad seenuu isaanis Ochaatu beeksise. Ibsi dhaabbati kun baase hospitaalota magaalattii keessatti gargaarsi wal'aansa hatattamaa akka barbaachisu, hanqinni ogeessota fayyaa akka jiru, bishaan ibsaan akka hin jirree fi hanqinni dawaalee akka jiru ibsameera. Naayijeeriyaa kaaba bahaa keessatti namoonni 1,800 caalan mana hidhaa keessaa ega miliqanii guyyaa 2 booda qondaalli poolisii biyyattii aangoorraa ari'aman. Inspektar Jeneraaliin poolisii Naayijeeriyaa Mohaammed Adamu hojiirra kan kaafaman kibxata kaleessaa yoo ta'u mana hidhaa bakka Oweerii jedhamu jiru san daawwataa turan. Gareen adda baatota Baayafraan kanneen mana hidhaa haleeluun hidhamtoota walaba baasan dhabamsiifamuu qabu jechuudhaan qondaaltichi poolisii dubbatanii turan. Qondaalli poolisii kun sababaa maaliif hojiirra akka kaafaman hin ibsamin jira. Pireezidaantiin Naayijeeriyaa Muhammadu Buhaari ittaanaa qondaala humna waraanaa akka turan Usmaan Baabaa bakka qondaalticha poolisii ari'amanii buusanii jiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qorattoonni Oxford ka biyya Ingilizii talaallii dhukkuba COVID-19 ittisuuf maqaa AstraZeneca jedhamuun beekamu ijoolleef dargaggoota irratti yaalii godhu dhaabuusaa beeksisee jira. Kanaafis sababaan kenname dhaabbati Biriteen keessatti dawaalee to'atan tallaaliin kun fayyaa namaa irratti waan fidu ilaalaa ka jiran waan ta'eefi jedhameera. Dhaabbati kunis tallaalii AstraZeneca fi kan taruu dhiigaa kan qaama namaa keessaa kan ilaaleen yoo walitti hidhati jira ta'e sadarkaa addunyaatti hordofaa jira. Kunis biyyoota Awurooppaa hundumaa dabalata. Awurooppaa keessatti tallaaliin kun miliyoona 18 kan kenname yoo ta'u 30 qofatu rakkoo kan taruu dhiigaa hordofsiise, 7 immoo lubbuu ofii dhabaniiru. Iraanii fi biyyoonni addunyaa irratti humna guddaa qaban kibxata kaleessaa marii gaarii kan gaggeessan yoo ta'u waliigaltee nikuleeraa Iraan bara 2015 tolfametti lubbuu horuun akka danda'amuuf garee hojjetu dhaabuuf waliigalan. Kunis Yuunaayitid Isteetsi uggura Iraan irra keesse kaasuu yoo hin dandeessi ta'e akkasumas Iraan immoo sagantaa nikuleeraa qabdu dhaabuu dandeessi yoo ta'e dubbachuuf gareen kun hundeeffama jedhameera. Maanguddoonni Awurooppaa aangawoota Iraaniif kan Yuunaayitid Isteetsi kanneen Viyeenaa keessa jiran gidduu deddeebi'aa akka jiran yoo ta'u biyyoonni lameen gara waliigaltee nikuleeraatti deebi'u yoo ta'e yaaluuf kunis Iraan sagantaa nikuleeraa ishee dhaabuuf yoo waliigalte. Ameerikaan immoo uggurarraa kaaftu ka jedhu of keessaa qaba. Kan mana hidhaa Raashaa keessa jiru mormituun siyaasaa ka Raashaa Aleksii Navalny hospitaala mana hidhaatti geeffamee qorannaan vaayirasii kooroonaa irratti gaggeeffamaa ka jiru ta'uu miidiyaan biyyattii gabaaseera. Navalny mana hidhaa keessatti weerarri dhukkuba sombaa jiraachuu sabaa himaa hawaasaa irratti ega facaasee sa'aatilee hanga tokko booda gaafa wiixataa hospitaala seene. Kana malees akka qufa'uu fi ho'i qaamasaa guddaa ta'uu ibsee ture. Torban darbee wal'aansa fayyaa hatattamaa argachuuf jecha nyaata lagachuusaa ega beeksisee booda waa'een fayyaa isaatii yaaddessaa ta'aa dhufeera. Mana hidhaa Raashaa kan magaalaa Mooskoorraa fageenya kiiloomeetira 100 fagaatu keessatti adaba hidhaa kan waggaa 2 walakkaa irratti murameef hidhamee jira. Oduun keenya kanuma.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sudaaniif Masriin mariin biyyoota sadeenii dhimma hidha laga Abbayyaa irratti geggeessamu akka bifa jijjiirratuuf carraaqqiin taasisan fudhataman qabu jechuudhaan Itoophiyaan har'a ibsitee jirti. Ministeerri dhimma bishaanii jallisiif annisaa Itoophiyaa Dr. Silashii Baqqalee har'a ibsa kennaniin Sudaaniif Masriin itti gaafatamummaa gamtaa Afrikaatiif kenname xiqqeessuun tuffachuuf yaalii godhan jedhu. Eega weerarri COVID-19 mudate yeroo jalqabaatiif biyyoonni sadeen bakka tokkotti jechuun magaalaa Riippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo Kinshaasaatti walitti dhufanii mari'atan. Kan ibsaarra Finfinneetti kenname irratti argamtee turte Tsaayidaamxoo gabaasaa qabdi. Itoophiyaa, Sudaanii fi Masriin bitootessa 25 hanga 28 bara 2013tti Riippaabilika Dimokiraataa Koongoo Kinshaasaatti wal arganii mari'ataniiru. Marii kanarratti itti aanaa muummee ministeeraa fi ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Dammaqa Mokonnin argamuudhaan haasaa waliinsaa wayita taasisanitti ejjennoo Itoophiyaas ibsaniiru jedhan ministeerri bishaan jallisii fi anniisaa Dr. Silashii Baqqalee. Ejjennoo Itoophiyaan qabdu keessaa muraasni mariin biyyoota sadanii yeroon akka xumuramu Itoophiyaan bishaan kana karaa seera qabeessa ta'ee fi haqaan kan fayyadamtu ta'uu, wantoota hidha Abbayyaa waliin wal qabatu hundumaa sababaan kan raawwattu ta'uu, hidhichi Itoophiyaa qofaaf osoo hin taane biyyoota ittiin daangeffamee jiru kan tajaajilu, kan carraa hojii uumuu fi faayidaa waliinii kan mirkaneessu akka ta'uuf kan hojjetamu jechuun ibsaniiru. Wayita mariin eegalamettis Sudaanii fi Masriin dhimma ijoo marichaa cinaatti dhiisuudhaan adeemsa marii kanaa duubatti deebisuuf carraaqaa turanii jedhan Dr. Silashiin. ወደ ይዘት ሳንገባ እንደተለመደው በሁለቱ ሀገሮች የማጓተት ስትራቴጂ ሰፊ ጊዜ እንድናጠፋ ሆኗል። gara qabiyyee marii tosoon seeniin akkuma barame biyyootni lammeen Gibsiif Sudaan tarsiimoo harkifannaa isaaniitiin yeroo bal'aa akka balleessinu ta'ee jira. Kanaafis sababoonni gama Sudaaniin dhiyaatan gara keewwata mariin irratti taasifamaa ture addaan citeetti deebi'uurra yaadota haarawaa dhiyeessuu eegalanii. Gama keenyaan nuti qabiyyee marii sana irratti xiyyeeffachuuf turre. Mariin kun xumura akka argatuuf yaadota murtee qaban irratti ture. Ejjennoon keenya garuu isaan haala ittiin marichi adeemsifamu jijjiiruu karoorfatanii kan dhufan. Dhimmi lammaffaan immoo haalli yookaan foormaatiin yeroo jijjiiramu gamtaan Afrikaa bilisaan dhimmicha kan geggeessinee fi dirqama itti kenname haala xiqqeessuun garee biroo waliin dhimmicha hoogganuu yaada jedhu kan qabu ture. Yaadni biraa immoo taajjabdoota keessaa adda durummaan kan eeramtu Afrikaa kibbaa irraanfachuu fi yaada keessaa baasutu biyyoota lamaan biratti mul'ate. Dabalataan gama Sudaaniin dhimmi giddu galumsaa yookaan miidiyeeshinii jedhu ka'ee ture. Miidiyaadhaan illee dhimmi kun dhagahamaa ture. Achittis waltajjii marii irratti irra deddeebiin ka'ee jira. dhimmoota kana irratti bal'inaan mari'achuun dirqama ture. እነኚህ ነገሮች ላይ በስፋት መወያየት ግድ ነበር። Masriin yeroo yaada kennu eegaltu qeeqaan jalqabdee kan jedhan ministeerichi yaadota biyyoota lamaan irraa ka'e irratti Itoophiyaan ejjennoo ishii ibsiteetti jedhan. በግብጽም በኩል መነሻው ላይ ብዙ ወቀሳ ያዘሉ መልእክቶች ቢያስተላልፉም ሱዳን የምትለውን ሐሳብ የመደገፍ እና ትክክል መሆኑን በመግለጽ ነበር የተጀመረው. Gama Gibsiin jalqaba irratti erga qeeqa qaban hedduu dabarsanii booda yaada Sudaan dhiyeessite deeggaruu fi sirriidha jechuun jajjabeessuun ibsuun kan eegalame. Dhimmoota kana irratti egaa marii bal'aa taasisnee jirra. Dhimmoota taajjabdoota dhimmoota giddugalummaa jedhamu irratti gaheen durataa akkam ta'uu akka qabu marii yeroo dheeraa fudhateen booda tokkoffaa taajjabdoota jennee kan moggaasne dhaabbilee isaa ta'an biyyootni bakkuma jiranitti akka itti fufan ejjennoon Itoophiyaa kan hin jijjiiramnedha. Kanas ammoo sababni jijjiirsisu hin jiru. Kanaaf Afrikaa kibbaa dabalatee Ameerikaa fi gamtaan Awurooppaa taajjabdummaa isaaniin akka itti fufan dhimmoota jedhan irratti waliigaluu dandeenyeerra. Dhimmicha kan sochoosu gamtaa Afrikaati. Kanaaf mariin kun kallattii sanaan itti fufa kan jedhu ejjennoo qabanne. እንዲቀጥል የሚል አቋም ይዘን ብርቱ ክርክሮች ነበሩ. Itoophiyaan marsaa lammaffaaf bishaan hidhichatti guutuudhaaf yeroo kaa'ameefittis ni raawwatti jedhan Dr. Silashiin. Qaamoleen taajjabdootaa gahee taajjabdummaa isaaniirraan kan darbe marichaaf haala mijeessanii mariisuus ta'e harka keessa galfachuu akka hin dandeenye Itoophiyaan ejjennoo qabatteetti kan jedhan ministirichi mariin kun karaa gamtaa Afrikaatiin akka itti fufuufis waliigalteerra gahamuu ibsaniiru. Mariin biyyoota sadeenii 7 keessatti akka xumuramu kan yaadame yoo ta'u marii itti aanu pirezidaantii Riippaabilika Dimokiraataa Koongootiin kan murtaa'u ta'aa jedhameera. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenyaa gara gabaasaatti nutti ceena. Bulchiisa naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa aanaa Anxookiyaa Gamzaa fi godina bulchiisa hawaasa Oromoo aanaa Arxummaa Fursii kanneen waldaan geessan ganda Agare Maariyaam Waaciraa fi ganda Tulluu Diimtuu Coqorsoo irratti walitti bu'iinsa dheengadda uumameen yoo xiqqaate namoonni 2 du'uuf 5 madaa'uu ragaaleen achirraa argaman ibsanii jiru. Gabaasa Masfinarraagee kaleessa Deseerraa erge tujubeetu dhiyeessa. Aanaa Anxookiyaa Gamzaatti itti gaafatamaan waajjira koominikeeshinii mootummaa obbo Geetnet Biraanuu dheengadda galgala sa'a 11tti walitti bu'iinsi uumame lubbuu namaa galaafatee qaama namaaf oomisharraan miidhaa dhaqqabsiiseera jedhan. Bal'ina ganda sanaan innaa ilaalamu miidhaa dhaqqabe tarreessuun yeroo gaafatas jedhan. Yeroo ammaa nageenyi hangi tokko jiraatus gam lamaaniitiyyuu dubbiif wal barbaaduun jiraachuu garuu hin dhoksine. Naannolee lamaan keessatti walitti bu'iinsi darbee dhaga'amus yeroo dhiyoo as humni hidhate jiraachuun rakkoo jiru ammeesse jedhan. ከዛሬ በነበሩ ግጭቶች አይነት አይደለም የግጭቱ ዋናሳት ከዛሬ አሁን በሰብልም በዛው በከብትም የተለቀቀ እንደዚህ አይነት ግጭቶች ይኖራሉ። ይሄ ግን በደንብ ittiin ka'umsi walitti bu'iinsa sanaa sanyiis hanga ammaatti ture miti. Hanga har'aatti oomisha irrattis beeladaalee irrattis walitti bu'iinsi ni jira. Kun garuu humni qindoominaan jiru kan itti seenedha. Waan dhoksinu hin qabnu jedhan. Haleellaa sana kan raawwatan kanneen Arxummaa Foorsee irraa dhufanii jedhu bulchaan aanaa Arxummaa Foorsee Ahmad Ibrahim gama isaaniin haleellaa sana kan raawwatanis ta'e jalqaban hidhattoota naannoo Shawaa Kaabaa irraa dhufanii jedhaniiru. Sabaa himaaleen fageenya irraa utuu hin taane qaamaan argamanii dhugaa jiru mirkaneessuu danda'u jedhan. ሁናችሁ ያናክል ግልጽ ስለማይሆንላችሁ እንደሚዲያ ዝቅ ብላችሁ ማጥናትም achi teessanii hagas ifaa waan isiniin ta'iniif sabaa himaaf dhiyaatanii qorachuuf haala isaa gamaaggamuu waan dandeessaniif sana booda uummataaf beeksisuu wayya jedhan. Bulchaa naannichaa walitti bu'iinsi sun oomisha shunkurtaarraan kan ka'e jedhanis qorannaan itti dabalaa garuu akka barbaachisu eeraniiru. Dura ta'an ganda Agare Maariyaam Macaaraa Girmaa Ballaxaa ganda isaanii keessatti qonnaan bulaan Diimtuu Coqorsaa shunkurtaa oomishe erga walitti qabee booda hidhattoonni Arxummaa Faarsii irraa dhufan dhukaasa banan jedhu. Hanga yoonaa namoonni 2 yoo du'an 2 madaa'anii gara mana yaalaatti geessamuu isaanii ibsaniiru. Maqaan isaanii akka hin tuqamne kan gaafatan hoogganni ganda Diimtuu Coqorsaa tokko garuu haleellaan nurratti raawwatameen kanneen shunkurtaa buqqisaa turan namoonni Diimtuu Coqorsaa 3 balaan madaa'urra ga'eera jedhan. እኛ ሰላም ፈላጊ ነበርና አርሶ አደርና አርሶ አደር እንግዲህ አርሶ የበላሰው ቤተሰብ አሳዳጊ ነው። እነሱ አርሶ አደሮች ሽንኩርታቸውንም nuti nageenya warra barbaadanii qonnaan bultoota qonnaan bulaan egaa qotee kan nyaatuuf maatii ofii kan bulchu qonnaan bultoonni kun shunkurtaa isaanii nagaadhaan akka buqqifatan bulchiinsa gandaaf poolisii federaalaa waliin mari'annee dhaqne. Akkuma deebi'aa jirruun naannoo sa'a 11 lafa qonnaa isaanii irra dhaqanii haleellaa kana raawwatan jedhan. Rakkoon sun kan uumame ganda Maceeraa irratti waan ta'eef haleellaa sana kan raawwatan hidhattoota Arxummaa Faarsee irraa dhufan jechuun obbo Girmaan gama isaaniin ni himatu. ማመሪያ ላይ ነው ያለው ብሎ ወሰኑን አጣርቶ እዛ ወሰን ላይ አልፎ የገባውን እርምጃ እስካልወሰደ ድረስ በአማራም ሆነ በኦሮሞ ብዙም ነገር lafa eenyurra jira jedhee daangaa jiru adda baaftee daangaa sana darbee anka tarkaanfii fudhatanitti Oromoos ta'e Amaara biraa waa hedduu hambisuuf qulqulleessuun hin danda'amne jedhan. Gama biraatiin hoogganoonni naannoo Amaaraaf naannoo Oromiyaa sadarkaa olaanaa rakkoo nageenya naannolee lamaan keessatti uumame waliin ta'anii furuuf marii isaan dandeessisu geggeessaa jiraachuun ibsameera jechuudhaan Masfinarraagee Daseerraa gabaaseera. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii itti aanutti ce'uu keenya dura wallee kanan sinafeera. Cuucatte hundeetti naanamtu karra lafaa jirta bubbeetti naannamtu bubbeen hin dabarsa qummee ka jagamsa buteensi qaqamsa. Asiifachi dabu bisingawa bara meesoo wachaarare. Asabeechi dabu dhodhommo kuukana waashoo wachaarare. Bishaan muummee keenya boruu jedha.
Yemmuttiin si yaadu boo'uun jedha fiigee baduun jedha. Abbayyeen areerii daannoon buttaa qala daannoon buttaa qala. Gabbayyiin eegi yaadoo gurbaa sana yaadoo guddaan qabee. Yabakkee gurraacha dikka sirbituun sirbituu yemmuu sirbituu kolappee taalchoo sirba kolappee taalchoo sirba. Keessa njoora awwaakalaan keessa njoora yaawwaara miila kooti na duura yaati shantaatee na duura yaati mammagaaleen biyya kooti. Keeshotuma halkaniin keeshotuma saani nedduhamti beekee dhufa akkamittan beekee dhufa namni laalaan beeku qobni keela kana yemmuu keela kana warri keessan baalafatu rufee warrana wajjin teenya gaaf lamatu oomina karaan dhalatu asiki. Boolee karaa lagaa dargaggoon hin deemsiftu nagaa fayyaa ijoollummaa nagaa fayyaa boonyulleetti hin deebinu. Rooba keessa atantaarii rooba keessa laftoo guddaa morkutaa'e teessa yoona atattaamiin teessa yoona nattoo guyyaan dukkanaa'e kaphee galee sawa keessa noosi. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti dhaggeeffatoota keenyaa qophii itti aanutti ceena. Lammiileen Itoophiyaa Taanzaaniyaa keessa jiraatan weerarri vaayirasii koronaa biyyattii keessa jiru xiyyeeffannoo dhabuun akka isaan yaaddesse dubbatu. Lammiileen Itoophiyaa kun talaaliin COVID-19 ammaa biyya hedduutti kennamaa jiru Taanzaaniyaa keessa hin jiru jedhu. Embaasiin Itoophiyaa Taanzaaniyaa jiru sodaa lammiilee Itoophiyaa kan akka quba qabu dubbatee furmaata barbaaduudhaaf mootummaa Taanzaaniyaa gaafannee jira jedha. Galmoo Daawit Naayiroobii irraa kanarratti gabaasaa qaba. Akka lammiileen Itoophiyaa Taanzaaniyaa jiraatan dubbatanitti ammas weerarri dhibee vaayirasii koronaa biyyattii keessatti xiyyeeffannoo hin qabu. Mootummaan biyyattiis weerarri kun jira jedhee waan hin amannee fi namni dhuunfaan yoo of eeggate malee qajeelcha of eeggannoo labsame hin jiru jedhu. Lammiin Itoophiyaa Taanzaaniyaa ganna 20 jiraatan takka haala jiru akkasitti ibsani. እንግዲህ በሽታው መጀመሪያ እንደታወቀ ያው የሁሉም ሀገሮች ታንዛኒያም ክልከላዎች ምናምን akkas jedhu jiraatan kun duraan dhibeen kun akka mul'ateeni daangaan cufame wanti martuu dhibee kana to'achuuf carraaqamaa ture. Achii mootummaan dhibeen kun weerara miti jennaan wanti martuu bakkatti deebi'e. Lammiileen biyya alaas jiran garuu kana dhiisanii of eeggannoo taasisaa turan. Ammayyuu haga dhiyeenya kanaatti namoota hedduutti dhibee kanaan du'aa jira. Garuu namni kunneen COVID-19 du'an jedhamee hin himamu. Akkasittis hin dubbatamu jedhu. Jiraataan kun dabalanii lammiilee Itoophiyaa Taanzaaniyaa jiran keessaa namni tokko dhibee kanaan dura dhukkubsatanii qorannoo dhibee koronaa vaayirasii gaafatanuus ogeeyyiin fayyaa biyyattii dhorkuu isaanii dubbatan. Haga yoonaa garuu warra hojiif Taanzaaniyaa jiran lammiilee Itoophiyaa keessaa nama du'e tokko hin jiru jedhan. Gama biraan gaaffiin hankaasee fi waa'ee waraqaa qorannoo fayyaa imaltootaaf kennamuuti. Lammiileen Itoophiyaa Taanzaaniyaa jiran yoo gara biyyaa deeman waraqaan kun mootummaa irraa akka kennamuuf VOA'tti himanii jiru. Komiin lammiilee Itoophiyaa kaasan kaan waa'ee hundeeffama hawaasa Itoophiyaa Taanzaaniyaa jiraniiti. Jiraattonni kunneen kanaan dura lammiileen Itoophiyaa Taanzaaniyaa jiraatan gumii hawaasaa mootummaa Taanzaaniyaa biratti galmeeffachuuf gaafatanis lafarraa harkifamuu dubbatan. Ambaasaaddarri Yoonaas Yoosef Taanzaaniyaatti ambaasaaddarra Itoophiyaati. Lammiileen Itoophiyaa Taanzaaniyaa jiraatan lakkoofsaan xiqqoo ta'uu dubbatan. Kaan garuu warra seeraan ala godaanan ta'uu eeranii isaanis to'annoo poolisii jala kan jiranii fi mana hidhaa biyyattii bakka adda addaa keessa kan jiran ta'uu himan. Yeroo weerarri vaayirasii koronaa mul'ate kanas
Hedduu godaantota kanaa warra dhibee hin qabne biyyatti deebisaa akka jiran seeranii jiru. Ambaasaaddarri Yoonaas waan talaallii COVID-19 gaafatamanii turan. Taanzaaniyaan haga yoonaa dhibee kana waan hin dhugeeffannee fi lammiileen Itoophiyaa achi jiraatan talaallii kana akkamitti akka argatan wanti beekamu jira jennaan akkasitti deebisan. ክትባትን በተመለከተ የእነሱ አቋም አላቸው። ፕሬዝዳንቱ ካረፉ በኋላ የፖሊሲ ለውጥ ይኖራል አይኖርም አይታወቅም። አጠቃላይ ለታንዛኒያ መንግስት akkas jedhu ambaasaaddarri Yoonaas talaalliidhaan wal qabatee isaan ejjennoo mataa isaanii qabu. Haa ta'u malee hawaasni haajaa alaa biyyoota hedduu as jiranii gaaffii dhiyeeffatanii jiru. Gaaffii kanas ministeera biyya alaa Taanzaaniyaaf dhiyeessanii deebii eegaa jiru. Egaa eeyyamamnaan nu qofaafi miti hundaafi jechaadha. Talaalliin kun seenuufis ulaagaa biyyattiin keessee qabdu jira. Sanaan ta'a. Garuu ejjennoo mootummaa biyyattii irratti hundoofne waajjira ministeera haajaa alaa Itoophiyaa waliin ta'uun akka itti lammiileen keenya as jiran talaallii kana itti argatan soqna jechaadha jechuun dubbatu ambaasaadder. Dhumarrattis ambaasaaddarri Yoonaas dhimma duubatti harkifamuu hundeeffama hawaasa lammiilee Itoophiyaa Taanzaaniyaa mootummaa Taanzaaniyaa waliin dubbataa akka jiran himanii sunis furmaata akka argatu abdii qabanii foomsan. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Naayiroobii. Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina. Adeemsi siyaasaa Somaaliyaa keessaa boodatti harkifachuun biyyattii keessatti rakkoo siyaasaa uume. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinkan ibsa barreeffamaan kennaniin Ameerikaan falmii filannoo Somaaliyaa nagaa biyyattii sabatiinsaaf misooma balaarra akka buusuuf walamantaan siyaasaa akka dhabamu gochaa jira jedhan. Akka heera Somaaliyaa kan yerootti filannoowwan paarlaamaaf pirezidantummaa yeroo waggaa 4 mootummaan aangoo of harkaa qabu keessatti geggeeffamuu qaba. Fulbaana bara 2020 keessa maqaa Farmaajoo jedhamuun kan beekaman pirezidaanti Mohaammed Abdullaahi Mohammediif hoogganoonni kutaalee miseensota federaalaa 5 caasaa filannoo geggeessuu dandeessisu irratti walii galanis paartileen adeemsa isaa bu'aa ofiif itti fayyadaman jechuudhaan walii isaanii himatan. Falmii filannoo ilaalchisee jiru hiikuuf mariin geggeeffamuyyuu furmaatan arganne kun immoo danqaa siyaasaa uumee jira. Yeroon aangoo pirezidaanti Farmaajoo guraandhala 8 dhumate. Haa ta'u malee hanga filannoon xumuramutti murtii paarlaamaa kan caasaa walii galtee filannoo fulbaana bara 2020 raggaasise kan yeroo aangoo isaanii dheeressu tuquudhaan aangootti cichan. Bara 2012 fi bara 2016 keessa akkuma yeroon ce'umsaa boodatti harkifate pirezidaanti Farmaajoon gama mormitootaarraa adeemsa filannoof waaltaalee eegumsa fayyaa akka to'ataniif gaaffiin dhiyaate fudhataman arganne. Kun immoo muddammi akka uumamuuf hookkarri akka hammaatu taasise. Miseensota nagaa eegumsaaf milishoota hidhata mormitootaa qaban gidduutti guraandhala 16 hooggana mormitootaatiin Moqdishoo keessatti mormiin mootummaa irratti akka ka'uuf sababaa ta'e. Haalli balaafamaan kun hatattamaan furmaata argachuu qaba. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Bilinkan mootummaan federaalaa Somaaliyaaf hoogganoonni kutaalee miseensota ta'anii ilaalcha siyaasa isaanii dhiphoo boodatti dhiisanii itti gaafatama uummata Somaaliyaaf irra jiru akka ba'an akkasumas filannoo ifaaf hunda hirmaachisee hatattamaan akka geggeessan waamicha dhiyeessina jedhan. Rakkoon yeroo ammaa guddina hanga ammaatti argame kafaalleessu Somaaliyaa liqaarraa ka boqochiisu jijjiirama hatattamaan barbaachisutti akka hin deemne kan ittisuuf shororkeessummaa irratti duula geggeessamu danqa jedhan. Yuunaayitid Isteetsi lammiiwwan Somaaliyaa karaa nagaan mormii akka dhageessifataniif mirgi isaanii akka eegamu ni deeggarti. Akkasumas hokkara qaama kamiinuu oofamu ni mormiti. Hoogganoonni Somaaliyaa egeree biyyattiif eegumsa akka godhaniif filannoo paarlaamaaf ka pirezidaantummaa hatattamaan geggeessuuf akka waliigalan gaafanna jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura. Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalamaan walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti meetir baandii 22 yookaan kiilooherzii 13,765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiilooherzii 1240 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiilooherzii 12,485 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina dhaggeeffattoota keenya nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.